Walu sagalee Oromoo abukaatoo sabaa burraaqa akka leencaa humni isaa akka arbaa isatnaaf qabsaa'e yoon faarse maal qabaa bara dhufaa darbaan kaayyoo irratti cichee Oromoo sassaabee tokkummaa biqilchee dhaaba diinaas tahee paartiin maqaan kaatu Hacaaluu Hundeessaa takka biteen beeku Hacaaluun kan sabaati kan Oromoo maraa rakkoo ummata isaaf disee geeraraa biyya ofii gadhiisee hin baqanne takka diina sodaaf baduun Hacaaluudhaaf yakka ifatti jiraa caaltaa buqatti awwaalamtee kuma jiraa caaltaa irraa galatooma. Aye, ulfaadha. Amma sagantaan keenya kan namaa dubbifamee jira. Nagaan irra deebi'ee sagantaan keenya maatti si of keessaa dhabuun barbaadu waan jette jedhiitii sagantaa keenyas achuma maqaa isaarra dhaabbannee hoggalaallu artii Oromootiin waa hedduu qoratee golaa fi gollicha Oromoo dargaggeessa marsaalee hawaasummaa irratti nu argeessaa ture keessaa qorataa seenaa isa tokkodha. Kaleessa gaafa rakkoon marsaalee hawaasummaa irratti dhaabbattee Oromoo fi Oromiyaa gargar dhiibuudhaaf dhibeeleen gandummaa marsaalee hawaasummaa irratti barachaa turte qorataan Wallaggaa, Jimmaa, Baalee, Booranaa, Gujii, Walloo fi Kamisee, Booranaa fi Gujii hundumaa walitti qabatee afaan artiitiin kophaa isaa gungumaa ture. Carraalee akkasii argachuun dargaggeessi qorataa seenaa har'aan tanatti ifatti ba'ee akka dubbatuuf kan gate gumaashoodha. Marga warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan akkasumas kallattiilee adda addaatiin haalli isinii mijaa'uu dhabe sagantaan kun sagantaa tamsaas kallattiidha garfoddaa gumaashootiin isin biraan gaa jirudha. Dhuguma dubbachuuf aartiin Oromoo indistiriin aartii Oromoodha yeroo ammaa kanatti dorgomaa taasisuuf biyyuma abbaa isaa irraa afaan isaa kan barsiisaa jiran barsiisaa abdataadha. Guyyaa ilgaddaa akka tasaa sagantaa tamsaas kallattii isaanii irratti naafeeruudhaan madda walaabuu barattoota Oromoodhaa isaan qubeen beekni barsiisaan jira jechuudhaan sagantaa sanarratti ergaa jajjabanaa dabarse. Dhugaa dubbachuuf jabeeffadhaa jechuun ergaa dhama qabduu fi Oromummaa fi obbolummaati. Eeyyangaa kan jiru Afrikaa kibbaati. Haalli jireenyaa hammaatee kaabaaf kibba bahaaf dhiyaarratti nu raabsullee afaan Oromootiif aartiin Oromoodhaa walitti nu fiddee dirree tokkummaa gumaashoo irratti wal agarra. Garuu hirmaannaan hawaasichaa gabbu'aa ta'uun isaa dhukkubbii keessoo kennaati. Mirqaana qaban akka madda walaabuutti maaliif gaafa geemii leenca darbamaa ture qurxummii darbamaa ture konkolaataalee hedduutti ol darbamaa ture har'aan tan immootu aartii Oromoo guddisuudhaaf kan akka Daadhii Galaan, artiist Hacaaluu Hundeessaa, artiistota kan akka Amaanu'eel Wandimuu ijoollee lafaa dhufaa jiran saba kanaaf dhabaa turre Awwal Abdurroo ni beektan jeetiyyaa waan hundaafuu aartii keessan jabeeffadhaa qe'ee Oromootiif tokkummaan dhaabbadhaa gaafa daangaa Oromiyaa nu kennu maqaa itti sararee akka waliin dhaabbannu kaleessa Rabbi nuu kenne waan taateef waliin haa jabaannu isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa saba waliin dhaadatu saba waliin dhaabbatu Rabbi nu haa gatu ulfaadhaa barsiisaa ammootu Oromiyaa irraa waan isaan dalagaa jiran ni beeka falmiin akkasumatti jechaadha dhugaa dubbachuu wal faarsuu fi qorataa ansi beeka jabaadhu isin jedha galatooma ulfaadha. Ayyee baay'ee galatoomaa gaaddisee aagaa barreessituu kitaabaa tokko waan jettu qabdi seentee osoo uummanni hin deemiin ergaas dabarfatti. Gaaddisee aagaa lakkoofsa tokko naa barreessiti seeni haga gaaddisee seentutti sagantaan keenya torbee dhufu haaluma kanaan itti fufa ammas taanaan waan guddaa tokkotu nu hafa. Abbaa kitaaba ja'aati barreessaa kitaaba ja'a olii kan sanaa waliis waan silaa irraa himan ni qaba. Wabii kabbadaa baay'een keessan
beektan karaa tiktaakii kanatti fakkaate garuu nama guddaa nuti qabnuu fi sagantaa kana abbaa murtii ta'ee guulaaruudhaani abbummaadhaan irra olaanaa isaa kan fudhatu isaadha. An barsiisaa abdataadha Finfinnee irraa si wajjinan jira. Gumaashaw Jarman irraa abbaa sagantaa kanaa qarshii 100,000 nama tokkoffaa bahee fi qarshii 50,000 nama lammaffaa bahuuf qarshii 25,000 nama sadaffaa bahuuf kan qarshii isaa keessaa baasii badhaasu aartii kana kan utubu Gumaashaw nama guddaa siin qabdan kana. Gumaashaw namoota garaa garaa gargaaruudhaan aartistoota baay'ee bira dhaabachuudhaan kan dhukkubsate utubuudhaanii qarshii ofiisaatii qabu biyya Oromiyaa kanatti kan bittinneessaa ture achas uummata kana gargaaraa ture. Eegan godhee garuu karaa kanaanii utuu nan danda'a jedhee dhufee jira. Baga nagaan dhufte jedhama. Gumaashaw manni kee kaayyoon kee hundi isaa siifaa guddatu bakka Oromoo nama tumsuu danda'u hundumaa bu'ii irra aanii isin warri ogummaa qabdan barreessitoonni tumsitoonni ogummaa qabdan hundi keessan namicha kana gameessa kana haasaaf yookaan immoo bifa sun taane isuma dhugumaa qabadha. Isin fullaasa. Ana barsiisaan abdataa jirtu barattoonni kiyyaas keessa lakkoofsa 5 barreeffadha. Baay'een jaalladha barsiisummaa amma namoota baay'een miidiyaa kanarratti qubeedhaan walitti araaramaa jedhee bakka tokko isaan kaa'ee amma wal baran amma sittuma jirra. Kan biraa Oromiyaa keessatti afaan Oromoo Amaariffaa fi Ingiliffaa irratti mana barnootaa bannee seera qabeessa yematti baasnee barsiisaa jirra. Kottaa baradhaa onlaayinis galmaa'uu dandeessu. Lakkoofsi kiyya achi keessa jira. Hunda keenya warra asirra jiran gastii kanarra garuu nuti kan keessaani namni isin fooloon godhee kan jiraanne asirra kan quba qabaadhaa. Hunda keessa torban nuuf akka wal agarru har'a fooloon godhu nu hordoftu jechuudha. Galatooma itti aansee wabiidhaaf carraa kenneen osoo wabiin dubbatiin garuu gaaddisee dubbadhe yeroo tokko. Baga nagaan dhufte. Gaaddisee barreessituu kitaabaa beeksisa isheen hojjetee fi gaaddisee olnaa guddisiiti yeroo tokko ergaa ishee barfattu. Fooloo godhaa gaaddisee yeroo tokko. Hundi keessan. Dandeenyaan viidiyoo bahii ta'uu baannaanis ergaa kee barfadhu. Baga nagaan dhufte. Ayyee hundumti keessanii baga nagaan na eegdanii ashamaa harka fuudhee akkam jirtu. Nagaa keessanii miti galata waaqayyo. Gaanis nagaa gootii akkuma beekamu maqaan koo Gaaddisee kan jedhama. Barreessituu kitaaba kana kanan barreesse kan harka ture waggaa 4dha. Waggaa tokko already gulaatota harka ture. Waaqayyoof haa galatu amma wanti hundumtuu dhumatee Agosti gaafa 2 irratti biyya Duubaay kanatti eebba qabadheen jira. So namoonni followersii gurguddaa qabdan ani miidiyaa irratti badaa aktiivii waan hin taaneef gaafan taayimii argadhu taayimiin argadhetti waa barreessu waa dubbisuu irratti hin xiyyeeffadha malee agas mara miidiyaa hawaasaa kanarratti badaa as bahee waa hin jedhu kun reefuudha kanan dhufaa jiru akkuma beekamu jechuudha. Gatii kanaaf wanta takka akkasiin na gargaartan isin dhibbisuudhaaf dhufe jechuudha. Innis waan guddaa miti namoonni followersii gurguddaa qabdan piroomoota akkanaa gootan. Kitaaba kana malee illee wantooti biraa waan of harkaa qabuuf sanaaf na fayyada jedheen waan yaaduuf kana kanan jedhu. Malee kitaaba barreessuun ittiin beekamuuf ittiin maal ta'uuf miti anoo nan beekasa kana jedhu. Malee kitaaba barreessu. Gatii kanaafuu filiis amma dandeessanitti piroomoot gochuudhaan akkana gargaartanu isa kana cimseen isin beeksisa. Akkasuma immoo namni waa'ee isaa himachuuf xiqqoon ulfaata. Kennaan osoo ol naaseenee waa'ee kitaaba sanaallee beeka waan ta'eef daqiiqaa 2 osoo kennaa taa'ee ol naaseensisan natti tola. Egaa barreessuuf dubbisuu malee badaa dubbachuu kanan danda'u akkasii. Garan jedhaanii barsiisaa kennaa ol naaseensisaa kennaa taa'ee as jira natti fakkaata. Ulfaa galatoomii Gaaddisee gara gaditti gannaa buusiiti.
keessumoota keenya ofirraa galchine kaanee boodatti deebinaa gaaddisee baay'ee galatoomii garuu osoo gaaddiseen gadi hin bu'in dura yoo xiqqatee nama 300 wayii keessaa namni 100 kallattumaan fooloo naa godha narraa kaasaa ishee fooloo godha wayii fan jedhe dhuguma rakkisin anarraa kaasaati ishee qabadha rakkoo keessa jirullee kanuma waan ta'eef fooloo godhaa wanni sinirraa hafu hin jiru tokko taanaadha waan ta'eef kaffaltii tokko isin hin gaafatu maammee peejii oolan si deebisaa hedduudhaan si argaan jiraan akkasii buusee akkasii galatoomaa nama 200 guutaa fi 70 irra geessanitti nama 170 akkasii galatoomaa ulfaadhaa warras jala jirtanuu hin deeminaa yaadotii tarii hayyuun Oromoo as jala hedduutu jiru yaadotii jaraadha dhaggeeffattu waan ta'eef egaa walakkaa isaatii qabnu kana keessatti yaada jaraa kan dhaggeeffannu ta'a sardamtanii deemuuf hin sardamina hin qaqqabdu walakkaa isaatii kana nuuf falchaas niin jennaadha galatoomaa 200 guuttaa jirtu ulfaadhaan isiniin jedhaa galatoomaa. Gaaddisee gamanumaanii galatoomii torban nufus yeroo tokko walakkaadhaan kuuta namoota wal bari kitaabni isheen barreessite kun miixannaan kunii asoosama isa noormaal miti seenaa dhugaarratti hundeessite barreessite caba qaba jechuudha. Ana tokko qaba. Kana quba qabaadhaa ulfaadhu gaaddisee koo ittaansee wabiidhaa fi falmii dadhabsiisnee jirra biyya keessa jira warra Itoophiyaa jiru kana quba nu qabaadhaa akka baay'ee dadhabu. Kanaafuu isin dadhaba jechuu kiyyaa miti garuu halkanaa'ee jira jechuudhaaf. Wabiin dubbadhuuti si geggeessina falmiin itti naanta. Egaa yeroo gaarii ture asitti wanti ilaalaa turre. Ijoollenis dorgommii bareedaa gochaa turanii isa duraa warri akka gaaddisee fa'aa yeroo hedduu barreessaan biyya isaarraa yeroo ba'u qurxummii galaana keessaa ba'eedha jedhu warri barreessan. Sababni isaas barreessaan jiruuf jireenya hawaasa isaa waan jiraatu barreessa. Garri caalaan barreessitoota addunyaa kanaa qooddataa isaan jalqabaa asoosama isaanii yookaan fiilmii isaanii keessa ka'an namuma sanadha ofuma barreessichaati jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba koo keessatti qooddataan yookaan karaakterri ani boce nama na fakkaatu wayii jira jechuudha. Maal jechuuf jedhanii barreessitoonni jalqaba naannoo isaaniirraa ka'anii wal barreessuu jalqabu ofirraa ka'anii gara naannootti ce'uu jedhama. Egaa biyya hambaa keessa jiraatanii kitaaba barreessuun waan jabeenya guddaa gaafatudha. Asumaanuu baga milkooftisin jechuun fedha. Namoonni hedduun hiriyoota koollee kitaabicha eebbaaf akka irratti hirmaatan quban qaba. Akkana dura dhaga'eera. Karaa isaanii dhaga'eeran akkatti eebbaaf qophaa'aa jirtu milkaa'insiin jedha. Warreen irra dorgommii kana dorgomtan hundi keessanuu milkaa'an jedha. Egaa dhaamsi xiqqoon ani qabu namni barreessu yeroo hundumaa akka Kaaliil Jibraan jedhu sana ta'uu qabu. Barreessaan yeroo hundumaa uumama koochoo qabu kan hawaasni tokko wanta inni jiraatu golaaf goolloo isaa boroo fi gardafoo isaa irra maaltu jira jedhee nama ilaaluu danda'udha jedha. Barreessaan yeroo hundumaa warri barreessitan gara fuulduraatti waan kana akka kudhaammattan hin barbaada. Maaliif yeroo hundumaa waan hawaasni keenya keessa jiru falaasama isaa marraaqni isaa maal fakkaata? Duudhaan isaa maal fakkaata? Jiruuf jireenya hawaasichaa maal fakkaata kan jedhullee ilaaluun gaariidha. Isa kana barreessaa kan nu jechisiisullee jechuudha. Akkasuma seenaan jiraachuu qaba. Seenaa qofa osoo hin ta'in immoo raagni illee jiraachuu qaba. Barreessaan akkas ta'uu qaba jedheen hojii barreessitootaa jedheen fudhadhaan ofii kooti. Egaa warri dhaggeeffattan keessumaa warri as hordofaa turtanis waan guddaa irraa argannan hundi keenya jedheen yaada barreeffama kanarraa. Garuu yeroo hundumaa mirga dhaggeeffataa yookaan mirga odeensiisee jedhamu sana sarbuuf miti kana ka jedhu. Namni haaraan dhufu hin sodaata. Fakkeenyaaf yoo isin anaa walaloo tokko barreessee gadi bu'e yoo isin asirraa koomentiidhaan qoostu ta'e hin sodaata. Waanuma jabaallee qabatee osoo jiru garuu xiinsammuudhaan namni sun injifatamee dhufuu danda'a waan ta'eef xiqqoo eetuutti yaadame gaariidha.
dhugaatti addatti qophii kana qopheessuu keessatti warra akka gumaa fa'aa, warra akka barsiisaa fa'aa itti dadhabdanii, itti dafqitanii, irriba itti dhabdanii keessumaa galmee duraanii sana akka sanatti qindeessitanii viidiyoo ijoolleen isinii ergan ilaaltanii guyyaadhaa guyyaatti waan kana irratti itti dhiphattanii warra hojjechaa turtan dhugaa kabaja guddaatu isiniif mala. Gara fuulduraatti waan guddaa akka hojjettan abdii guddaan isinirraa qaba isinirraayi. Nu hundumtuu waa gargaaru waan kana. Kan akka goonu namaaf jennee nama ta'e tokkoof jennee miti. Ofii keenyaaf jenneeti. Afaan keenyatu guddataa. Ogbarruu Oromootu as keessaa ol ba'ee mul'ata. Nama ogbarruu keenya keessatti bakka guddaa qabu, bakka guddaa ga'uu danda'u tokkotu riqicha nuun keenya kanarra darbee ol dhufa.